share naaf godha biraan naaf gaa please falasaa isa booda immoo jechuudha ijoollonni tole hai ashamar kafune daawwattootaa fi kabajamtoota leensaa mul'uunaa faamilii jirtu nagaa keessanii annagaa kooti galata waaqayyoo daawwattoota keenya chaanaala kanaaf haaraa warri taatan subscribe gochuun gara maatii keenyaatti makamaa isiniin jenna guyyaa irraa baay'ee tokko viidiyoo tokko yoon irra deddeebi'ee ilaalu gara waan na nyaateef jechuudha isa obboleetti kana mee daawwadha obboleettiin amma isin dhiyeessu kun Joordaan keessa jirti Joordaan keessa erga deemte badaan turre jechuudha ishiin baay'ee rakkina keessa waan jirtuuf warreen dandeessanis sagalee ta'aa fi isiniin jechuu barbaada sagalee naa ta'a halkan guutuu bu'aa buleette viidiyoo ishee argee baay'ee tokko laphee na tuqechuudha biyya ormaa keessa hundumti keenya gaa hojjannee sin beenna ormi waan nama godhu sin beenna waan nama godhu sin beekna maaltu akka namatti dhagahamu sin beekna jechuudha yeroo namni tokko rakkate ofii kootirraa qabee namaaf nan beeka jechuudha kanaaf jechuudha namni rakkate tokko nama tokkoof hin beeka namni beela'e tokko nama tokkoof hin beeka nama beela'e sanaaf jechuudha namni dheebote tokko nama dheebote sanaaf hin beeka namni rakkate tokko nama rakkate sanaaf hin beeka jedhee nan yaada kanaaf jechuudha mee obboleetti kana waan ishiin jettu waliin haa ilaallu isa booda immoo jechuudha ijoollonni yeroo ammaa kana maaliif akka ta'e hin beeku baay'een isaanii rakkatanii gadi ba'aa jiru jechuudha rakkannee nu gargaaraa jedhanii gadi ba'aa jiru rakkina baay'eetu jira takkallee immoo dhaabbatee ture jechuudha wanti kun obboloota koo amma immoo wanti heegalee jira jechuudha mee obboleetti kana walumaan laallee adeemnuun isiniin jedha laala dhaggeeffadhaa sirriitti kana fakkaata obboleetti keenya warreen gargaaruu dandeessan sagalee ta'aafillee jechuudha warreen gargaaruu dandeessanis immoo gargaara isiniin jechuu barbaada callistanii ilaalina daawwattoota keenya laayikii tuqaa isiniin jechuu barbaada mee gargaaruu dandeessan gargaara Rakko keessa jira bootana jirmoo biyya Joordaan keessa jira bootana jirmoo erbat jedhama siniin jedha yaa obboleewwan koo isin na gargaara namni dhaabbaddaa uummata Oromoo isin malee maal qabaa ol malee maal qabna naaf dubbadhaa siniin jedha miti saba naaf ta'an hin jedha siniin jedha ani gargaara Armo nagaa waaqayyo bakka jirtan sani haa ta'u joo har'a maal qabattee dhuftee jedhaa nagaa fadhaa beengada kwaanii isaan gorsa bareedduu sin gorsa keessaa waan naan jettan hundi keessanuu koomentii keessan argee ni kaan akkasumas akkasiin godhaa ni kaan bareedas keessa baay'ee bareedas keessa laantanii uffata iddoo bitattantu jira iddoo mana mataatu jira iddoo piizaa nyaattantu jira borsaa qabee akka koon dhiqatu waan baay'ee jira as keessa jechuudha lakunoo manni mataa jira saalooniin jira piizaa hambargarii argitanii akka barbaadan ta'e waan barbaadan nyaachuu jira burtukaan juusiin jira waan barbaadan jira jechuudha piizaa barbaadan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warren amanti biraallee akkam nagaa keessanii fayyaa qabdu an nagaa kodha galanni isaaf haa ga'u. Please takka miidiyaa kanarra bahee waa sin kadhadheen beeku takkaas immoo fuuldura namaa bahee waa kadhachuu sin jaaladhu. Arra rakkadheen dhufe please qomoo koo sagalee naaf taafii mucaa kana akkuma sin argaa jirtanu madaamiin ija si bukkee waraantee ija si keessaa baastee olte amma immoo billaa furattee sin ajjeesa naan jechaa jirti jedhaa jirti please warra peejii gurguddaa qabanutti share naaf godha biraan naaf gaa please.
fala saatti naaf kaafi utuu isin hunduun qaqqabachoo yoqomoo koo Oromoo koo namni afaan koo kana dhageessan hundi keessanuu sheer godhaa jira peejii gurguddaa qabanu biraan naaf gaa jira mala saatti kaa'uu danda'anu biraan naaf gaa please galatoomaa. Amo ganochi bakka achurduኝ ኩላሊቴን በጣም አሞኛል ጆርዳን ውስጥ ነው ያለሁት ኩላሊቴን በጣም አሞኛል ሐኪም ቤት ስሄድ ደምሽ ከፍ ብሏል ግፊት ነው ብሎ የግፊት መርፌ ሰጡኝ አልተሻለኝም ለቀን ተሻለኝና ከዛ በኋላ እንቅስቃሴ አቃተኝ አሁን ሰውነቴ በጣም ደክሞ ነው ያለ ሐኪም ቤት የለም ትለኛለች ቢሮ ሸኝ እንዳለ ቢሮ ከዚህ በላይ ስቃይ እንደሆነ ለማቀው ስላየሁት ማለት ቢሮ ሲሄድ ደግሞ ስልኬን ይነጠቃል መኪና ውስጥ ነው የምነጠቀው ከዚህ በፊት የሚያራት ወር ደሞዝ ቢሮ ተበልቻለሁ ከዛ ቢሮ ከተመለስኩ ጭራሽ ሞታለሁ እንጂ ድናለሁ ያላስብም በእናታችሁ ውስጥ ይግባ ያላችሁ ሐኪም ቤት የለም የሰውነቴ በጣም እያሳከከኝ ነው ከመላችሁ በላይ ማለት ነው ሐኪም ቤት ሰይስራት ቤት እንተኛ ሲቲ ወደ ቢሮ ሸኝ እንዳለ ቢሮ የምሽት በጣም ከባድ ነው ቢሮ ላይ ማለት ነው